kuma dhibba lama shantamii ergeefin sinjeen ergitu. Nama jeesitiin argaa kuma dhibba lama shantam. Jamaniin jira bara. Yaa akhi maalumatti kaffi guurta dura waan sinjeen adeemsa. Waan sinjeen. Barka nama takkaa konkolaa harkii nyaachuuf jirta. Maal ta'e? Ayyaan qabdu? Ammoo kuma dhibba lama shantamii erguun dandeessu. Hin qaanaytu? Maaliif hin qaanay? Dhibba lama shantama kam jette? Kum dhibba lama shantama tuun bitta? Anniin bitee nama dalagatee qabu akka keetii kanaaf baasee na bita. Kuma dhibba lama shantama warra keenya arginaan tasliimta yaaddoo akka taate beeka. Waan hin taane asuma barbaadu akka tirfii asootuu fi wanni gas baasee. Malaanu narratti jaalattee masaanu malaanu narratti baafattee masaanu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام عركفوني خابجمتو تافي داوتو تخيني بك جبت مرة سلام تاري سنارك أبدو أرانتنا يادون قدان آخيري مطامان جرادي چودا وسما خاميران فولا خيني برو تاوتي غافي تكتك غافة دا وفينا نسا غافة دسون يعني غام بيجر رادو في مالاغا قدافة ايتين في خما شانتاي ووكنا يادون أركان كدجيك كتي أما إسانا كمين جان بيتوني malah guddaa irratti alaabaa kuma dhibba lamaa fi shantama warra keenya ergii eegasiin fuudheetti ani sittiin heerumaan jaanii waan inni anjuu walumaan daawwannaa hanqarumaan waliin tura. Nyaata ta'e samal. Nyaachuutti hin jira bar. Nyaadhu ka. Dhiqattee dafee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fidee daawwattoota hordoftoota maatii channela keenyaa jirtu nageenya keessan balaadha. Assalamu alaikum jira. Jeetiin jiraan salaamtaa. Salaamtaa jettee? Yoo. Obboleetti qophatanan jedha. Obbolaan diree kootu. Akkuma beekamu kaa ayyaantu Oromiyaa maatiin ijoollee yaaddoo sabaa haara bira jiranii. Arra sa'aatii booddee dhaqeetiin isaan fidaa. Arra guyyaan kan jirru kun Jimmaata. Wasi gaafadhu. Wasi gaafadhu. Nyaata dura na gaafatta booda na gaafatta. Wasi gaafata. Ati amma na fuudhu barbaaddaa? Ittiin heerumu deemaa? Maali gaafin akkanaa? Maali waan si gaafadhe rakka qaba? Uumanatti toleen si gaafadha. Dura nyaata nyaadhu booda na gaafatta. Nyaachaatumaan si gaafadha. Maali? Maal na gaafatta? An biyya kana yeroo hin dhufu. Kuma shantam maallaqa Itoophiyaa fiteetiin dhufu. Kuma shantam? Kuma shantam fiteetiin dhufeemi. Akkanatti as dhufee hoteela siinii qadaasii hojii nyaachuuf hin dhufne. Gammachuudha moo gadda duuba akkana na hojii seentee? Gammachuudha akkana nyaata nyaachuun duratti silaa ni jiraame haa warra keenya gammachiisee sanboota ifiitillee gammaduun barbaadan. Warra keessan gammachiistee? Ifiitillee deebi'ee gammaduun barbaada. Gammachiisna jaalla. Sanumaafuu qabeenya warra keenyaa hunda kasaarsisee warra keenya jiboota meeqa gurguree biyya kana na fide. Sanumaafuu eegaan kana hunda fixee dhufee. Barnu hundi nu kasuma kasaarsifnee baane warra namni qixa hiyya kasaaree jiru. La anis meeqaa fete beekaa gaafatan? Ani nu ammaa miti bara 2006 2007 kan jira deeme. Kuma 30 fixan. Kuma 30. Qabeenya qabaadheetiin gaafa ijoolleedha. Qalmurraatu fixanis. Ani kuma 50. Nyaadhu kaa kana banii maal isa? Nyaachuutti hin jira asiiraan dhufu jira. Asiira bade irra dhugani maal ta'a? Rin bee akka irra dhugan. Dura waan isi gaafa deena wajjin haa ta'e hadiisi. Maal na gaafachuu? Maallaqa dila kana namni fixee dhufe osoo waa takka hin kafallee akkanuma taa'ee qabdaan nyaata. Kalaas nyaata jira taa'ee ni nyaaddan. Waan isi gaafa deebisii nyaaddu adiidha. Ana osoo malee warra 100 fixees taa'eetuma nyaaddan. Amma kanis hin jiru warra keenya maallaqa ergi. Warra keessanii? Inni ergaaf rakkoon hin jiru. Meeqa ergitaaf? Hanqaan ergu maal siin jedhe? Naangee haati meeqa erguu feete?
natti himree waan ergitu Hanqaala isaanii ergu itti mun koora. natti himu qabda amma meeqa erguu feeta Meeqa erguu feetaan akkamidha? Ani natti himi akkamittiin abbaa kiyyaatti Anaatu beeka hanqaaniin erguuf maal ta'e? anis beekuun qaba natti himichi boodi nyaata Dirqama hanqaan ergu beekuu barbaadde. eegaa beekuun barbaade Maal jechuudha? natti himi kaa nyaataa adiidhaan nyaata Afaan maalis? afaan oromoo Nyaata mun ganta. kabarsiitutu waa'een siin jedhiisee nyaatumarra gattaa'e Amma beelana jira. waan siin jedhee bisiree Amma nyaannee boodaa jiru. dura ni haasawina nyaanni adiidha Asbii maal ta'a? yaaddoo natti himi kaan jaban godhini gaafii si gaafadhe deebiin haa kanni kaa Warra keenyaa meeqa erguu barbaaddaadhaa mire? Warra keessaniif hanqaan ergu ati baruun qabdu. baruun qaba dirqama Hanqaaniin ani fi hiyyaaf qabadhe. Hanqasiin ergan. sun ta'uu qaba waan ati ergisu sanaanis baree hanqanaa miti hanqanatti dabalii siin jechuu barbaadeeti Akkasii. yoo waan hin xalabe waan hin na keessa jiraatanirra waan ati guddoo erguu deemte adii natti himi Dirqama baruu qabdaa reeti. dirqama baruun qaba Akkam? akkanumatti Laa warra keessaniif hanqaan ergu anaaf beekaa ati maaltu si galche? maaliif nan galche Jechuun akkaawuntii isaanii yoo sarka jiraatte akkaawuntii isaanii natti ganni kophaa kiyyaa miti nama waliin taaneet ergaaf. dura natti himi natti himtu malee erguun ta'u maalleen isaa Maal jechuudha? hanqaati erguu fi deemtu maalitti hin beeka Ati waan xiqqaa erguuf jechuu keeti moo waan guddaa ergi jechuu keeti? hambara hanqumaati ergituun baruu deemu malee xiqqaa ta'us guddaa ta'us baruun barbaadi baruu maan barbaadi Xiqqaa ta'us guddaa ta'us baruu barbaada. Sanbara anaa fi warroota cinaa jiran sanii wajjin ergina sana rakkoon hin jiru. ati hanqam takka erguu fi deemtu Asanii maal taateet? maaliin ta'e qadaa kan akka nyaadhu na godhire yookaan qaduma kanaa usii fi isaanii Akkamiif? duuba maxaa mana fiddeemi warra keenya osoo hin gammanne kamittiin gammadee kara nyaadhaan Amma burusti tee nyaadhuuti. Ni deemnaa gara manaa. hin nyaadhu dura waan isin jeen adeemsi Raajuu yaamneeti raajuu irratti raajuu itti haasa'e. anaa wajjin kan hinaa inni raajuu wajjin marii qabdaati Akkamiidha? dura naa wajjin marii dhufa Nyaadhu deema nyaata. waan isin jee gaafii deebistu Siifin deebisa. hayyeen adeemsi Hanqaan erguuf anaaf beekan siin jedhe. anaatitti godhatanii isin adeemsi lafa kaa'e Waan inni erguuf anaaf beeka. maal erguu Ati natti himu. Maallaqaan ergaa sitti ba'a. himuun deebu bar naan marii hedduuti hooma ergutu sanuu hanqanaan ergu deemaa jiina beeksisa ka'a yaa maaluma akka figurta dura waan isin jeen adeemsira gaafii xiyyan adeemsire Maal taate? barka nama takkaa konkoon harkii nyaachuuf jirta Eega jaartiin na biraa kutte yoomiin konkoon nyaadhu. Sin akkan. kala samma ganaa siifin godaanatti waan Asii isin mudhee jeen jira. Maal taate? maali ati nyaatuma kana Maal taate waan qoy? isin jeen adeemsire gaafii xiyyan adeemsira Nyaadhu bee nyaata dura. kala sana sirraa kaa nyaadhu Dhugaa laata? dhugaa Hojii akkaas. hin kaa kala seega gaafii xiyyan deebisne maalis biraa godha Taa'ee kottu. kee Maaliif ree nyaata alaatiin fedhette? Walii gabbaaniif maaliif? yoon jee dubu waan isin jeen an deebistu As deebisa. ati teesseetuma basta nama figurumo As taa'e. waan isin jee dura na As deebis deebitaa nyaadhu. akkan nyaadhu na godhire Ta'a nyaadhu si jee. hin nyaadhu dura waan isin jee godhe Halas kaameraa cufi. hin cufuree abanaa taa'u Ta'an sitti maal deemi? adii tana feenu gadi lakkifnu natti himu waan isin jee Halas itti hima taa'ee. yoon taa'e qonqoo dhiftee natti himta gaa hayyee Laa nyaachaa sitti hima. hayyee natti himi Maal jechuu keeti qo'eeti? Maal taate? homaan ta'an warra keenya meeqa erguu feetaas natti hime hayyee Hanqinni erguu fedhuuf mallaqa Itoophiyaatiin sitti himamu mallaqa doolaara moo? doolaaran beeku jee ta Itoophiyaan beeku jee Yamaniin sitti himamu suuti. yemaniin beeku jee Itoophiyaa natti himi Itoophiyaadhaan sitti hima? Doolaarri 200 meeqa dhufu Itoophiyaa? 20,000. 20,000 tokko dhufu. kuma iddoo takka erguu feeta
kuma diidamni takka isaan hosiif arganii. Erga dirqama himinaan jette kuma diidamni tokko ergaa. Kuma diidamni takka isaa warri Itoophiyaa jirus maan arganii. Anaaf maaliif? Dubaayita kuma diidamni takka maallaqa. Laa siis fuudheetiin ammas maallaqa na ergaa jirani. Kaayoo ati diidamni takka ergitee anaan si gabbare moo isaatti na gabbare? Laa sanee miti kuma diidama afaaniin akka mijjataati. Maallaqa humni diidama. Maal taate gaa? Maal ta'u gaafa Itoophiyaa jiru kuma diidamu curiin tiktadha. Laa. Walla. Iyya. Yaman bara maaltu Yaman jirrasi? Niin beeka akka Yaman jirta. Itoophiyaa amma tanaa gadiyu. Tanaa gadi taatus kuma diidamni takka akkam godhan. Maallaqa kuma meeqa fixaniiti narra baasanii osoo namni waan takka isaanii. Dhaggeeffadhu amma jiruu nuti keessa jiru tanaas laali. Yaman jirra. Kanaafuu akkam yaadda qoy. Ati meeqa akkaan arguuf barbaadde? Ani gabaabdumatti sittiin guddisu jedhe. Kuma 250 warra keenya arginaan tasliimta yaaddoo akka taate beeke. 200 maal taate? Maaliin waa ta'e fayyaan qaba. Nama maal ta'een fakkaata? Khalaas kaameraan waa. Laa haa ta'u waa jiru kan qabu. Fincifeen. Maaliif? Taayuu si kana gadi lakki hin jenne. Duu maaliif keenyatu maa kan namaa baasu? Maal qaba? Haanuu ta'u. Maal jechuudha? Kana dhaamsi. Lafa yerootti hin gallakkisa feeru feeru. Kana dhaamsi ni haasofna. Haa ta'u bana haaseera. Waan inni siin jedhu tanaas hin ta'ini. Akkam? Warra keenyaa kuma 250 ergii jechuutu waan guddoo si fakkaatee kaameeraa dhaamsii namni hin dhaga'ini jechuu keeti. Tasliim maal taate? Nyaaddu adiidha amma nyaata sin dorkuuti. Nyaaddu ayyo. Ni nyaadda. Ni nyaadda ergi kuma 250. Kuma 250 ergi kuma 250 maal Itoophiyaa lama? Sabi jee? Ini daleeta. Humna qabdaa nama jiraa kana. Waliin dalagee ergaa. Tan amma dura daleedii san ergiteeti dalagattee bakka buufatte. Iddoo sabaa deebisa faagaatii xiyyamaan. Natti himii naan jettee barsiitti himee maalirree wanna? Kuma 250 ergeefiin siin jeen ergitu fayya qabda. Kalaas walii dalagee erginaaf ta'a. Kana dura maal dalagaa turte? Maal dalagaa turte? Akkam Yamaniin jira bara. Namni Yaman jiru kuma 250 qabu. Namni Yaman jiru bara biyyaa gadiiti Yaman. Maal ta'e fayyaan qabdu? Amma kuma 250 erguu hin dandeessu. Inumaa kuma 250. Duuba maalirraan sitti yoon qaban. Kalaas yoo teeruun barbaadu baattes. Hayin ergitu kuma 250. Akkam? Haasoo qabda. Hanqaan qabu doolaara kuma 20 akkamii ergamu maal Itoophiyaa la? Doolaara kuma 20. Laa. Kuma 20 tokko maal Itoophiyaa? San isaanuu siif erga jettee fireeti? San isaanuu ni qaban. Hayyee duuba akkam goonee? Hai dubaati waan isaan irra baasan osoo hin kafallee ana fuudhuu barbaadda. Laa hafuu barbaaddeetti? Akkuma diidamta kaawwan biyya tana dhufe. Waan isaan irra baasan kafalii na fuudhi. Kun 250 fayyaa qabdu waan? Fayyaan hin qabu akkam fayyaa qabu laaltee hin agartu. Inni fayyaa hin qabne yoom si wajjin as dhufee bakka sana ta'a. Kuma 250 isaaf yeroo jira kaduu ifiin gurgura. Dalagattee hin qabdu amma torba guutuu maal godhaa jirta? Tawaggaaniin as keessan turee dhiisi. Sin galchu. Na galcha. Akkam si galchu? Jaartii seetaanaan akkamiin hin galche? Ka kanaan duraa sin galchu. Namni ooma dalagatee sanii. Ka kanaan duraa sin galchu. Siifin immoo ooma. Amma booda hoote malee. Ooma kana dura dalagate sanii deebisee jaartii takka oguu fuudhuu barbaade. Baasee fuudha malee wayitan ganaa dalagatuun kafalaa jaa. Sanumaafuu tan amma dura amma torba daleedisan kuma 250 Itoophiyaa warra keenyaa ergiiti abbaa kiyyaa walii. Tasliimnatti heerumuu barbaaddeeni kaanaa godhii ta'e. Amma wanni gabbaaneef nyaata nyaanneeti bakka bashannanaa inni bashannannee galuufiimi daawwattoota hordoftoota keenyaa wanni gabbaaneef nyaata nyaannee bakka bashannanaa dhayne akkaan ayyaantuu fi Oromiyaatti taphatti sanitti ni taphannaa jennee gabbaane. Tasliim waan biraa soyti hin qaanaytu. Maaliif hin qaanay? 250 kan jette. Ati kuma 250 maaliif hin ergin? Fayyaan qabdu. Kun 250 tu bitta. Anniin bitee. Biyya tana keessatti. Niin bitee. Eenyu si bita? Hayi namuma akka keetii na bita. Namuma dalagatee qabu akka keetii kanaaf baasee na bita. Ani hin qabu dalagadde. Hin qabdu. Ani ammaa sabbaa maatiiti. Maatiin guddisaa. Maallaqatti kun 250 kun. Anuu kun 250 bitu kuma 250 warra keenyaaf ergettaa. Haala san si bituu birraa. Kun bara akkasii miti. Hanqaan qabu. Laal. Kun bara iccitii ergamuu qaba warra kun. Hanqaan qabu itti ergee du'aayii godha. Way yeroo tokkitti dara qaba. Yeroo biraattis wayita waa harkanne ni erginaaf. Laasanii miti. Laalamma atis dalagaan isheen taame. Anis wayita kana birachi kunnee haati manaa ijoolletti irraa deebite. Anis dalagaan hin seenu. Hayyee. Atis ni isheen taame. Kalaas yeroo san booda waa erguuf hin dandeenye. Jala jala.
kuma dhibba lama shantamman atiettu jala jalaatti qote qoodee goon dandeenyu. Bakkuma takkatti hin fadhaa dura kana ergiti achi booda ni kana godhatta. Akkasumallee hin danda'amu. Akkasumallee akkamitti danda'ama? Maaltu nikaa fi maallaqa walitti hidhe? Nikaan fi maallaqa? Haa hin namni intala takka gisee fuudhu maallaqa malee fuudhu ni agartee? Gabbara. Gabbara haa. Gabbarri mee ganda keessanitti? Ganda keenya immoo daabas siif bitan. Yoo xiqqaate kuma 20 kuma 30. Amma biyya alaatiin jira bar. Wayin Itoophiyaa jira. Ati Yemen biyya alaa jirtu yoo biyya alaa san deete kam taate? Biyyi alaa Yemenis biyyi maalaati yaa. Ayya. Sanumaa fi waan biyya alaa jiruuf gabbara guddaa. Amma nyaata nyaadhu nyaata quufin. Asittiin jira bar. Nyaanni yeroo. Arra nyaachuu hundee. Maal jechuu kan jireenya maal feetu? 250 fa'a. Ammatti. Ammatti kuma 200. Ammumaan tanaan gabbuusa. Asirraa gabbuusee maal itti erge isaanitti? Ammumaan tanaa akka ergitu waadaa seenaa. Achi booda kan inni heerumtu. Achi booda natti heerumtu. Achi booda sittiin heerum. Waan hin taane naan hojjechiisi. Kaameeraa jiraame? Waan hin taane asuun barbaadu. Nyaata nyaadhu. Akkuma jennetti gabbaanee xiqqoo deemneemi. Ati asumaan takka kara mana raajuu takka kara mana baarkutti. Sigalee akka tirfii haasoftuuf miti wanni gasi baasee. Silaa mana keetti wajjin anuun galuuti. Laa akka tirfii haasoftuuf miti kan gasi baasee. Laa mana keetti wajjin galuuf miti ani illee kan bakka tana jiru. Bakka anti galoo hin beekaniin galaa. Waan isin jeemmanii godhaan. Maaliin godhasa? Kuma 250 ergitu. Hin qaanoo itti 250. Maaliif hin qaanoo fayyaan qaba. Nama jeesitiin ergaa 250. Tan dalaydi ergita. Eessa fuudhee? Ati kana duran dalayne? Ni hata. Maa hata? Ana qofaa miti bara warra Yemen jiru mee hundi isaa gaafadhu. Ati kaaddaati fi ajaa'ibaati. Waan nama oguu nama fuudhan ergan san ergaa. Salliin erga. Waan qabu kanaan erga. Salma duba 250 ergite. Laa bar sanuu si beeksisuun qabu. Dogoggora amma seesan si beeksisuun kiyya. Kan niin ergaa sin geessan si beeksisuun kiyya dogoggora. Garuu ammoo hanqaan hin qabu niin ergaaf. Du'aayii godhaaniin jaan. Ayyee. Ayyoo kalaa sadee wanni biraa maal barbaadu beektu. Kun 250 nama jeesitiin ergamu. Hin qaanoftu. Akkam qaanii. Kuma 250 waggaa jettu. Qaanii wayina teemu. Laa baranii kun Suudiin jiru. Dubaayin jiru. Biyya alaa jirta faayaman. Kuweetiin jiru. Kun bukkeetiin namni deetu nu gaddee biyya laale duuba biyya alaan fakkaatu. Namni biyya alaa jiru. Wanta namaa baaseeti baasaa boora namaa baasee biyya feete si geessi. Ayyee. Sanumaafuu ati baasaa boora naa baasii jee sirratti hin xalabanne. Ameerikaa na geessiin hin jenne Suudii narraa kafalii na geessisiin hin jenne. Kumuma 250 warra keenya ergii jechuun baasitti. Suudii deemaa jettee manaa baateen. Suudii siin geesse taaribaanis erga. Taaribaan jechuudha akka Itoophiyaa irraa kaatee miilaan dhufte sani. Dirqama. Kuma 250 ergii. Kuma 250 warra keenyaaf hin ergine. Nikaan an godhatu jettee mi? Ani godhatu. Kalaas nikaa sin godhatu dhiisee hin jira. Hojii barbaadeetiin sin akka. Kuma 250 ateettu waggaa fi ji'a shanitti ni ergita. Hayyee. Kalaas sanbooda ol fuudha. Amata meeqa boota? Waggaa fi cinaa boota. Amata akka cinaa booda ol fuuna. Tolchite bareeda. Kaasuma laaluufiin hanqana waan kana dalagee dhiifama. Akkam? Akkanumatti gaafatan. Akka gabbaan ifirraa maruuf wanni keenya malee. Ni hin beeka wallah. Galatoomeeti illee namtuun dubbanne. Tolchite amma shaana lafeetti irra gallakkisa. Akkamitti waa? Malee kuma 250 warra keenya argitaan hin jirtu? Hin jirtu. Kuma 250 jirtu hanqaba dandeettiin teessi gootee qabaattee ergita rakkoo. Kuma maaliif akkasuma goota tasanii rabbi? Kalas kaameeraatiin nu faayee miilma fuudhama duratti. Haay, nan dhiiftee ni deemtaa sila. Si dhiiseen deemu haa Oromoon nan dhiiftu. Si fuudheetumaan deema garuu. Silaarra na dhiiftee deemte si dhumatti harkaan gaddeettee kutteemi. Qarma yaani na adeemte. Hojjadde gaanis uumaa si keessa jira laaluudha. Akkasii. Daawwattoota hordoftoota keenyaa tasliim akka na goote na aarsitee kun okkatti nin hurke. Dhiifamaa kalaas. Andora kuma 250 na ergi jechuuf yaamti. Suma laaluudha. Si fuudhuu suma fudhachuu. Silaani feeta. Akkam? Akkamii? Na fuudhuu ni feeta. Ati walitti heerumuu feetu? Ni fara. Kalaas ree. Maal taate? Siree kalaas nura. Naa aarsitee raabsi kan nura. Dhiifama siin jenne. Dhiifama jettee kalaas irratti. Kalaas dhiifama. Nyaata nyaaddoon kuufate jira.
harkaan miidhagdaa nyaata. Amma sirkali katta. Nyaata quufee qaa. Dhaamsa.